Hordoftoota keenyaa fi daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu nagayaa keessanii. Turtii yeroo dheeraa booda barumsa haarawaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jidduu kana namoota hedduu jalaa Feesbuukiin cufamuun keessattuu namoota filaawara hedduu qaban irraa Feesbuukiin cufamuun yaadota gama keessaatiin nu qaqqaban irraa hubanneerra. Feesbuukii tokko guddifattee erga filaawara 10,000, 20,000, 30, 40, 50 erga argatti yoo si jalaa gubate waan hedduu sammuu nama jeequ ta'uu isaa wal nama gaafachiisu. Waan kana nutis sirriitti qorannee jala buunee rakkoon Feesbuukaa gubsiisu kun maal akka ta'e sirriitti qorannee furmaata isaa agarree jirra. Feesbuukii si jala gubate kana akkamitti akka deeffattu viidiyoo HD ta'een isinii waraabamee jira. Hanga viidiyoon kun isin biraan gahu YouTube chaanala keenya akka subscribe gootan asumaan isin afeerraa. YouTube chaanala Barsiisaa Oromoo App. YouTube chaanaliin Barsiisaa Oromoo App bara lama dura kan baname yoo ta'u viidiyoolee gara 66 oliitu asirratti maxxanfamee jira. Barsiisaa Oromoo App subscribe godha. Barsiisaa Oromoo App subscribe yoo gootan barumsa hedduu namatti tolu hedduu isin fayyadu kafaltii takka malee irraa argattan. Barsiisaa Oromoo App appilikeeshinoota abdeet tahan fi barumsa tiknoolojii waa'ee mobaayilaa waliin wal qabatu isiniif dabarsa. Marree kottaa subscribe godha. Barsiisaa Oromoo App chaanaliin Barsiisaa Oromoo App kan Oromooti. Kottaa subscribe godha. Akkasumas YouTube chaanalii Obsaa Teknoo. YouTube chaanaliin Obsaa Teknoonis kan yeroo dhiyoo keessatti baname yoo ta'u viidiyoolee hedduu gara kanaan Barsiisaa Oromoo App waliin ta'uudhaan isiniif maxxansuudhaaf waadaa isiniif gallee jirra. Marree Obsaa Teknoo subscribe godhuudhaan barumsa abdeet tahan guyyaa guyyaan asirratti isiniif maxxansan kottaa irraa baradha. Obsaa Teknoo subscribe godha. Obsaa Teknoon kan Oromooti. Marree kottaa waliin haa guddifnu. Viidiyoon ammaan tana beeksisa isiniif godhee yeroo gabaabaa keessatti akka isin biraan ga'e abdii qabna. Marree subscribe nu godhaa hanga viidiyoon kun isin biraan gahu YouTube channel keenya subscribe godhaa nu eeggadhaa. Hanga viidiyoon isin biraan gahutti beeksisa kana share, like, comment hiriyoota keessaniifis invite godhuudhaan biraan nuuf gaha. Ani hanga ammaatti kan beeksisa kana qopheessee isin biraan gahaa ture Obsaa Oromoo yookaan Obsaa Teknoodha. Waan na daawwattaniif hedduu galatoomaa.